Jirra jirtu baga jiraattan egaa nagaa viidiyoo gabaabduu wayiin qabadhee dhufee ashamaa isiniin jedheen jira. Baga jiraattanii baga nama yoonaa taatanii egaa meeshaa haarawaa wayiin qabadheetu dhufe. Ani baasee osoo hin ta'inii meeshaan kun kan koo kan maamila kooti osoo hin ta'inii warroota na biratti xalabatan osoo hin ta'in kara biraati biyyuma keessa taa'anii warroota xalabatanan qabadheetu isin dhufee jira. Meeshaan kun baay'ee gurguddaa gatiin isaatti illee baay'ee gurguddaadha. Hojii isaa laala ijoo waan tokkoo akkaatanii hojii akkuma dabaluu haalli kaapitaala isaatillee dabalaatu deema. Namni kun nama biyya keessa jiru. Biiroodhaafis seenaaman akkaataan hojii isaa adda wanta baay'eedhaan godha. Yeroo baay'ee nuti beektu teechuma tokkicha bichaa ol dheerina bichaa laalla malee hojiin isaa tokko tokkoon bakka itti bocni bahu hundatti bocni sun kaapitaala wayii dabalaatoo deema jechuudha. Viidiyoon tun baay'ee gabaabduudha. Akka irraa hubattanis abdii guutuun qaba. Kuni hunduyyuu egaa kanuma asitti namumti biyya keessa hojisiifatu baasedha. Algaan kun meeqan jira? Soofan meeqan jira? Viidiyoo tana warma biyya keessa jirutu iyyuu hojjisiifatee egaa ka biizinasii abbaatu beekaa. Akkas taasiniin jechuu kootii miti. Tanaan dura yeroo hoo akkatti meeshaan hin waddadinni haga soofaa 49,000 waan akkasiillee dhiyeessan ture jechuudha. Egaa warri kanas galfattan ishoo warri ammaachis galfattan ishoo yoo kanaan isiniif fide jechuudha. Haa ta'u malee algaan kunii fi soofan kun meeqan bahe? Algaan soofarraa hin ka'a. Soofan argitaniitoo jirtas sun soofan abbaan tokko lama zabanaawii soofadha. Kan sadi teechisuudha. Akkamitti akka hojjetame ilaalaa jirtu jalli isaa bichaan muraa bakka meeqatti qaba. Cinaacha isaa iskiriinshut godha. Meeshaa tokko gaafa ilaaltan viidiyoo bichaa ilaalu dollaariin iskiriinshut godha ilaala. Haalli nu hojjisiifannee gatiin ammaa meeqan jira? Kuni soofaan kuni wanni isaa wajjiniin jechuudha. Soofaan abbaa tokkootii fi teebilii malee abbaa tokkootii fi abbaa sadii abbaa lamaa soofaan kuni 1,100 fi 15,000 bahe. 1,100 fi 15,000 bahe. Soofaan kun teebiliin jidduun jiru. Wanni garaagarummaa godhee kuma soofaa wazabanaawii ta'ee teebiliin jidduu galee 95,000 85,000 jennaa miti nuyi teebiliin odoo jidduun galin teebiliin gizee kanaayyuu teebilii wazabanaawii hoggaate akkuma zabanaawii saniin teebiliin isaallee olkaa deema. Haalli meeshaa baay'ee guddaadha. Akkasumatti hojiin soofatillee garaagarummaa qaba. Laalletuma akkanatti nu hojjedhu erga gatii walii galameen boodaa soofaa kana erguu dandeessu. Waan akkasii gooti ijoolleen keenya waan ta'e algaan immoo 70,000 hojjetame kanaadha.